بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبوليان إسلاما أبوليتي إسلاما بكجرتن هندت بقى ربي سبحانه وتعالى إسنجرات جزء إن شاء الله هرنا أستاذة كينا منشدة كينا كبا جماعة في جالة ما كان إسيرو الدو سقلي إساني أجيب فتشا نشيدا إساني التيم بوهارا قرصة إساني إرادة أجيب فتشا نشيدا لنتهي غرا سبونمات انتهي غرا نشيدا أددا منزومات أددا انتهي kan isin itti bohaaraa turtan inshallah obboleessi keenya munashid Kamal Hebbuu har'a as gama feesbuukaatiin toora irra kallattii jiranii Finfinnee Oromiyaa irra yoo rabbiin jedhe inshallah kan waliin itti fufnu ta'a. Viidiyoo kan hundi obboleeyyan keessan hundinuu sheer waliif godhaati, obboleeyyan keessan hunda biraan nuuf gahaati. Amma inshallah namoonni sisseenanii nashiidaa isaanii keessaa isa tokko filanname inshallah ustaazni keenya illee akkasuma nu kaa'usan. وزيد المال شعرا ربي سموتي نانما رومتان ديزي موتما يجد فيسي كلما رومتان ديزي موتما تيجي أنكم بيانما رومتان ديزي موتما سماها كان قبلما رومتان ديزي موتما نكبروا إتمنما رومتان ديزي موتما بسم الله مقاكتي يلقى بكات بكيا نغرغاري يا إلهي موتي من هريا إخلاصا لا تاسس ينتبه بكيا فقل ياتي قلبي نتنوه بتنيا عدلي لها نموسس قدي أبابيا نموسس أرميا نبناسي بسمة وموتا ديتي موتما سفرسنا يا إلهي وكنا قاسي والله إيمانك إلهي ومكين ينوباي كايو هدونا قمناتي قلبان نوغاي نمنوتي قدم إلهي نقراني جدو متكين ينبو أخدو مكاي نمني سانتيكم ملكا أيه ديبنا جرى أبني الإسلام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسمان كلت تيران وبليسكين منشد كمال هبوتين كول برة انتهى. أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى ربنا قال سنفدي حياكم الله. أيامين سن اللي بقى نجان ويدن. ما شاء الله بليسكين دوتك سنجال أن ربي بجد ربي سبحانه وتعالى سنها جالته. نشيدا كيسن يروه الدوتك اتفايد ما حواسني الدوت اسم بيك ما شاء الله ربي هم مسؤولي سنادي رسو ما إن شاء الله كارجبابتي إن شاء الله يا ربي سبحانه وتعالى جدي حالا نشيدا ألبما هاريا قبلتني بفتني ألبما هاريا كني لندرت إن شاء الله ما والبرنوت تها حواس كيسن ما بقى كيسن فاميلي
naannoo dhaloota keessanii akkaataa kana hundarraa inshaallah mee haala tokkaan hawaasaa wal baraa inshaallah. Ayyee ummanni keenya hundinuu ka biyyaaf biyya ala jiraatan bakka jirtan hundatti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh isinin jechaa wal arguu kennaaf hedduu itti gammada. Akkuma har'a kallattiidhaan waliin dubbataa wal argaa jirru kanatti yeroo hedduu sagaleedhaan akkuma shiboon elektirikii ifaa wal keessa dabarsee boba'utti waa'ee qabsoo irratti biyyaaf biyya alaatiin waa'ee islaamummaa irratti hedduu hojjetaa turre har'a wal arguu kennaaf itti gammada. Maashaallah bareedaadha. Ayyemee wal baradhaa hawaasa keessaniin eessatti dhalattanii naannoo guddina keessanii akkasuma maqaa keessan namoonni akkuma hundi nama beeku hundillee nama hin wallaalu warroota akka carraa ta'e isiniif haarayaatiif inshaallah mee wal baraa inshaallah. Ayyee maali nama namatu wal barsiisa akka aadaa Oromootti illee nyaattee obaaf na nyaachiftee na obaaftee nan barattu jira. Haa ta'u ree amma kun reefuu nullee wal agarree isin eeganu hayyamtan ammoo wal barachuun bareeda. Nama tokkotu nama himataa uummanni ammoo nama baay'ee waan ta'eef. Akkas. An Kamaal Hebboo Hirbaayyee jedhama. Dhaloonni Baalee Raayituu Waaqoo Guutuu Harannaa Bulluq gaarreen qabsoo keessa dhaladhe. Maashaallah rabbi umrii isin haa dheeressu. Namni gaara qabsoo keessatti dhalate warra qabsaa'e san illee waan wallaalu natti hin fakkaatu. Rabbiin inshaallah jaraafis rabbi haa araaramu isinis rabbi umrii haa dheeressu. Inshaallah mee ustaaza nashiidaalee hedduu hawaasa hedduutu isin beeka. Jalqabamee nashiidaa keessaa kan isin jaalattan kan qabsoo tahee kan ammoo nashiidaa gorsa adda addaa kan qurawwaan adda addaa gorsaa turtanii mee nashiidaalee keessaa nashiidaalee seenaa gootota Oromoo jettan keessaa mee takkatti inshaallah irra nu baasa inshaallah isinillee irra kaayuu ni dandeenya. Haa ta'u amma bakki sagalee hin jirru bakka amma kallattii isinitti waan haasaa jirru isinummaa inshaallah waan jettan jedhame. Mee yeroo jettani nashiidaalee keessan keessaa mee seenaa gootota Oromoo tan jettu taatee tan biraa taatee tan jaalattan nu affeeraa inshaallah. Hundaan jaaladhaan. Maashaallah. Ayyee tama feetan nu affeeraa maashaallah. Bilisummaan ilmoo miti kasiree irra ciisanii namatti dhuftu. Bilisummaan ilmoo miti kasiree irra ciisanii namatti dhuftu jedhe Haaji Aadam Jiloo. Gabrummaa hiddaan buufnaa dadhabnulmaan itti guddifnaa jedhe jeneraal Waaqoo dhagayaa yaa Oromoo. Diinni guddaan kanaaf sagalee waan harkaa bulte fakkaatti. Laala maashaallah abshir aslitti jira oriijinaalitti jiraayyuu. Itti fufaa nagaama. Bismillahi maqaa keetiin jalqabadhaa dubbii kiyya nagar gaarii yaa Ilaahii mootii hin qabne hiriyya. Ikhlaasannaa taasisi hundumaa hojii kiyya fagoo yaaddi qalbii nati nu guutiniyya. Adliidhaan nu moosisi nu godhi abbaa biyya. Nu moosisi Oromiyaa nu badhaasi bilisummaa yoomuu tanteeti mootummaan. Si faarsinaa yaa Ilaahii mootii nagaasi wallaahi. Imaana haqaa Ilaahii qoma keenya nu kaayi. Kaayoo hedduudha qabnaati galmaan nu gahii. Nama nu diiguu deemu Ilaahii nurraa dhayi. Jidduu ummata keenya quwaaf tokkummaa kaayi. Namni isaan diiguun milkaa'ii na diigamuu boodafuma. Yoomuu tanteeti mootummaan. Mootiin namaa hin shaaramaa kan shaaramee kan shuumama. Mootii yoomuu idmee jennaa beekta duraan. Idmee bakka jettu sanii afaan Amaaraa waan taateef
Yoomuu jijjiirtan. Ani yeroo hedduu bakka kamuu yoo dhaqu afaan Oromoo taasa Amaaraallee Oromoollee baay'ee hinaafa yoo namni Oromoo afaan Amaaraa dubbatu Ayyee gaafa san akkaatti akkana barreessan beeku garuu beekta. maashaallah ayyee. Kunoo harargee dhaqee gaara mul'ataa jira abbaa qeerroo ganamaa jaarra abbaa gadaa biraa. Yaa qeerroo yaa qeerransa jirtu yaa ilmaan dhiira meet abbaan keessan jaarra maal ta'e isin biraa. Meeti mee waaqoo guutuu maal ta'e isin biraa meeti taaddasaa birruu maal ta'e isin biraa. Wallaalee miti beekaatumaan gaafadhe dura jalaan damee dachaasa muki yoo mataa muran. Dubbii kana beekame irraan qaxxaamuraa dhiirti biyyaaf waa dhaamti seenaatu hafa irra maal dhaamte guyyaa kanaaf dhaamsi hoo maaltu jira. Sabni caqasaa jira wal gahee qalbiidhaani gallee kunoo gammadaa injifannoodhaani jedhaa turre dur. Ayyee zamana san. Zamana san akka durii amala gowwaatti jiran. Ayyee maashaallah. maashaallah in dhagaamame wallahi waalidduu takka rabbi subhaanahu wa ta'ala isinirraa jaalatu. Haqiiqatan nashiidaalee keessan ani yeroo jalqabaa takka raayyaan sila gaafa isin nashiidaa waa'ee masjida alitti ijaaramee tokko irratti akka istaayilii raayyaatiif baastan tokko sila subhaanallah namni kun raayyaa moo raayyaa miti jedhee raajinatti tahaa ture. Ammoo maashaallah sagalee illee rabbiin isinitti kenne rabbiin subhaanahu wa ta'ala isinirraa hin fudhatini. Mee nashiidaa namni akkuma beeytan namni walirraa barataa tokko hiriyyarraa barataa tokko ammoo uumamaan waan kennamutu jira sagalee waan adda addaa haa ta'u ammoo namni walirraa waa sirreeffama namni silaa yaani isin irraa baratan namni nashiidaa adda addaa irratti isin gargaaru ni jira moo akkanumatti maashaallah ofumaa ooftan. Namni kamuu hojii wahii keessatti namuma fakkeenya irraa laallatu qaba. Akkas. Baalagummaa namarraa barataa beeyta. Wallahi dhugaa keessanii haa. Waan gaarii dhiisi baalagummaa namarraa barataa. Kanaafuu saahiba filadhaa jedhanii. Dhugaa. Sah. Haa ta'u malee yeroo mana barumsaatti barannuu xiqqaa ta'ee gizee ijoolleen hiriira irratti ganama faaruu mootummaa faaruu alaabaa naannoo Oromiyaa yeroo faarsinuu jalqaba duratti bahanii ijoollee walaloo barreessanii akka ajaa'ibaatti jiran naannoo keenyaa hin dhageeffadhaa baay'ee dinqisiifadhaan ijoollee kana. Boodarra ammoo ijoolleen inniin ammoo gumii hawwisuuf deemaa jedhanii gumii akkanaa kana keessatti warra hirmaatanii bifa saniin ganama barsiisonni mana barumsaa keenyaa achirra nu affeeran ganama yeroo nu ijoollee kana. Ayyee. An ammoo waan kana waliin fedhu gumii hawwisuuf diraamaa kana waan garagaraa waan of keessaa qabuuf bakka kanan dhaqu. Ayyee. Eegasaan akkasumatti turree xumura ayyaanni mana barumsaa kun yeroo godhamu mana barumsaa waliigala irratti walaloo barreessaa jedhanii an waan kana keessallee hin jiru walaloo barreessee hin dhufee yeroo ilaalanii walaloon kiyya mana barumsaa muluu warra barreesse muluu iyyuu hin caale. Ayyee maashaallah. Eegasi sagantaa akka jirutti diiganii isaani. Ayyee. Walaloo eega barreessuu jalqabee raayyaan dhageeffadhaa waan kana sagaleetti osoo jijjiire jedhee sagalee jijjiire booda aartiin akkana keessa jiru hin beeku ture duraan. Maashaallah bareedduudha. Mee nashiidaa teessan ta'a gootota Oromoo jettu takka hin dhageeffannaa daqiiqaa takkaaf. Nashiidaan tuni dheertuudha. Yaani sa'aatii tokkotti dhiyaatte daqiiqaa 48 maashaallah hedduu takka seenaa gootota Oromoo jettee akkasi qooftanii rabbi isinirraa haa jaalatu. Gootota kana gaa namni waan beekuu fi waan arge fa'a irraa faarsa. Gootummaa tanallee shanyitu isin qabaa yookiin ammoo seenaa barattanii hin beekne mee irraa haala gabaabinaan nuuf ibsaa inshaallah.
waa'ee gootota walumaan qabna. Keessaa eenyuun na gaafattamee gootota Baalee moo Harargee moo Wallagga moo? Kama keessaa irraa dubbattan tanneen nashiida bakka irraa gootan kanneen keessaa akkaataan ifaajee keessanii akkaataa ittiin walaloo itti qindeessitan akkasuma hojiin irratti hojjettanii fi maddi isaa akkamitti kan wanta irratti hojjettan inshaallah. Jalqaba wanti jiru aartii jechuun dhugaa dubbiiti, dhuka dubbiiti. Aartii jechuun yeroo hedduu waan dhokate, waan miidhame, waan wahii dursa dhufee keessa kee waan quuqe wahii wanni ati hawaasa keessatti agartu dhufee keessa kan kee quuqee madaasantu voolkaanoosantu dho'a. Maal jedhan beeyta Shee Badir Waaqoo obboleessa Koloneel Kadir Waaqoo Shaaqee masjidanu Hamzaa jennee maqaa sahaabotaatiin moggaafnu kana sila Waaqoo guutuuf ayyoo moggaafne hoo warra lachiifuu lola'aa ture kana jedhu. Maashaallah. Adam Saaddoofa jennee yoo moggaafne hoo. Maqaa goototaa kana dhadhahanii yaada akkanaa kana kahan maaliifii wanti kun jenereeshinii amma lafaa dhufu kana keessatti waan wahii uume. Akkasuma isaanis hojjetanii jiran ummatuma jenereeshinii abboota yookaan akaakayyoota nu oolan ta'anii ummata nutti dhiyaatu. Yoo beeyte zamana as dura Finfinnee mootummoota torbattu ture akka Itoophiyaatti zamana Ahmad Giraanii ummanni muslimaa ta'ee akkasuma ammoo ummanni Oromoo kun sirna gadaatiin hundumtuu biratti amantiin tokkochaan walitti dhiyaattu waan taateef ummata safuu fi aadaa ofii osoo qabuu san biratti Minilik gaafa dhufee cabse wanni Baaleen adda godhee ummata Arsii kana keessattuu adda godhee ofirraa qolatee ummanni kun gaafa san Islaamummaa waan beekuuf Qur'aana waan beekuuf maal naan jedhe beektaa sidii ijoollee sirba baaftu tana achi wal agarraa achitti gaafa kaani yoo sangee ta'uuniin wal agarree maal naan jedhe osoo gaafa Baalee faa Qur'aana barattee akkasi qabteessisan Oromoon hundi Qur'aana beektee qabsoof silaa bilisummaaf haganan eenyuu naan jedhe. Kanaafuu ummanni suni ummata amantii ofii, aadaa ofii, biyya ofii tiksee waan ta'eef waan kana xiqqeenyumarraa naannoon itti guddanne naannoo ummanni hayyuu ummanni maanguddoota jala guddate baay'inaan yeroo xiqqaa horii tiksa maanguddoo waliin oola. Ijoollee waliin hin guddanne ani ijoollee waliin hin guddanne isaantu waan himaa waan barsiisanii waan kana keessatti uumee amma namni waa'ee qabsoo keessatti waaqoo guutuu osoo hin taane waaqoo guutuu beeka jalqaba maamaggadaa qaalluuti garuu namni isa dursee maamaggadaa kanarraa jalqabanii akka gaariin nu barsiisaa ture. Kanumarraa ka'ee wanti akkana bareedu kuni akka raayyaa abbaa macaaraatti sanirraa haa jaalatu seenaa Khaalid faa seenaa sahabota maashaallah akka gaarii barreessanii seera akkana yoo ta'e kana hin jedhu barreessuu jalqabe. Eega san booda yeroo guddaallee natti hin fudhannee barreessee eegaan xumuree isa waliin illee naasofnee eega barreessitee akkuma Oromiyaa guutuutti barreessii naan jedhe inni illeen akkasumatti haga ta'e garuu namni na duubaan dhufu wayii kana hin fooyyessa jedhee adaanga ta'e wayii irraa hojjetee jira. Maashaallah bareedaadha wallahi rabbi isinirraa jaallatu yaani keessuma babba'uudhaaf malee gaana shidaan kun albama ja'affaadha natti fakkaate kan amma dhufaa jiru kuni duuba inshaallah yaani amma wanni nuti dhufneef nashidaa haaraa yookaan immoo albama haaraa qabatanii dhuftanii kan viidiyoo kilipii waan adda addaatiin wal qabatu ergaa guddaa kan qabudha. Mee inshaallah nashidaa amma kanarraa hamma ta'e nuuf ibsa inshaallah maaluf keessatti qabataa qabeentaan isaa
maalirraayyee wantoota akkasii inshallah. Mashallah ammoo beeksisa arginee turre amaan nyaafaroollee akka ajaa'ibaatti walaloodhaan dabaalee akka beeksisaatti hojjete isinillee viidiyoo kilipii adda addaa irraa mummurtanii gama yuutuubii keessanii Kamaal Hebboo official kan jedhu irra gadhiistanii jirtanii mee inshallah irraa hawaasaaf ibsamee nashiidaa fi albama maqaa akkuma ati na gaafattetti gaafiin akkuma abbaan nama gaafatetti deebi'a. Albama baranaa kana achi dura osoo gaafa CD seenaa gootota hojjennu koonsartii goonee koonsartii sanirra waan guddaa hojjennee eega koonsartii san hojjennee booda waggaa lamaan osoo hojii kanaan ittiin deebiin yeroo hedduu barumsaanillee biizii waan ta'uuf akkanumatti taa'eetuma yeroo xiqqoo keessa barreessee ka'amalee isaafillee bakka kennee waan kanaaf hojii kanaaf bakka kenneen hojjedhu. Bara kana ammoo maaliif ummanni keenya albamaan hin hojjenne waan jedhu itti yaadee albama eenyu kilippii jechuu kooti. Kilippii deemeetuma gaarreen Baalee keessa qaxxaamuree seenaa qofa osoo hin ta'in wantoota babbareedu akkasuma bakka gargaraatti kilippii waraabe. Kilippii kana namoonni manzumaa dalagan, namoonni nuti dalagan, namoonni keenan dalagan hojjetan waa aartii kanarratti hojjetan. Aartii jechuun ammoo akka qalbiin namaa jaalatutti sagalee qofaanii miti viidiyoo gochuudha. Beekaa fi wallaalaallee bifa inni fedhuun akka inni fedhutti barnoota dabarsuudha malee hiikaa biraan qabu. Dirree goototaa yoo dhaqxe waa'ee gootummaa dubbataa. Lola gaafa waraana seentu waa'ee waraanaa dubbataa. Gaafa diinagdee seentu waa'ee diinagdee dubbataa. Akkatti namni osoo hin dadhabne sammuun isaa bifa itti toluun fudhatutti hojjechuu malee hiikaa biraan qabu. Daandii barnootaatti jechuun ispaaltii haftee taankii yookaan taaksii irra oofuu jechuudha. Akkuma raayyaan jedhe san. Akkas dhugaa. Kanaafuu albama baranaa kana hedduu mallaqallee itti baasee hojjedhee maaliifuu bu'aan guddaan asirratti hojjedhuuf ummanni keenya beekee akka ummata biraa sanitti haa hojjetu. Amma ijoolleen mu'azzafaa baay'ee hojjetanii hojii babbareedaa hojjetanii akka gama aartiitiin yoo deeggareetti akka aartistootaatti namni keenya garuu gama warri afaan Oromootiin hojjetu maaf akkasittiin hojjennee hojiin keenya umara keessatti maaf nama duubaan deema maaf nama duraan tarree waan jedhuuf ispoonsara maal kanallee osoo hin gaafatiin amma warri ijoolleen sirba dalaydu ijoolleen waa'ee Oromummaa sirba dalaydu ispoonsara malee hin dalaganii hojii irratti an hedduu nama dinqisiifatu waan tokkoon hojjedhe jedhee kaanaan agaa waan san inni jedhutti hirriban qabu. Akkasitti albama hojjedhee kilippii hojjedhe. Nashiidaa baranaa akkanumatti ilaalaa viidiyoodhaan akka namatti tolutti waan aadaa hojii aadaa dubbii akkaataa namni keenya itti jiraatu waan babbareedduu amantii sabummaa keessaa fidu kilippiidhaan hojjedhee xumuree jira. Amma beeksisi kun kabaheef jechuudha. Osoo isii maashaallah bareedaadha. Nyaafaroo gadi dhiise akka walalooti wanni godhe inshallah mee hawaasni keenya isaa dhageeffatanii as durallee dhageeffatanii jiran natti fakkaatee dhugaadha. Haqiiqatan nashiidaa tahee yaani waan akka muuziqaa wantoota adda addaa kitaaba barreeffama adda addaa kanneen gama amantaa islaamaa osoo hin taane gara kaawwan hedduu irratti sponsora namarraa taha. Garuu immoo kan islaamaa kan namni wanti biraati miti YouTube irratti yeroo namni fakkeenyaaf viidiyoo san gadi dhiisee viidiyoo san gama YouTube irratti gadi dhiise namni keenya daqiiqaa 5 osoo hin gahin viidiyoo sanillee gadi buusee gama Facebookaatti dabarsaa gama Twitteraa gara Instagramaa gara Telegiramaa WhatsAppii viidiyoo san gadi buusee share walii godha. Garuu ammoo namni nashiidaa baasu namni munashidni tokko viidiyoo san kilippii godhee sagalee san bareechisee hawaasa kana hunda biraan gahee wanni inni jedhuuf YouTube sanillee
akka ka isaa ta'e beeksisu akkasuma hawaasa kanallee fayyadu nuti ammoo viidiyoo sanillee wantoota akkasii saniin akka dhaabbannu inshaallah isinin jedhamee walaloo amaanyaa faroo waa'ee albaama isaan gadhiisuudhaaf dhiyaatanii irratti qopheesse inshaallah gadi lakkisnaa ustaaz isinillee nu waliin tura inshaallah. Sikaranne sikabanne sitirkanne naamaani nu gargaari humna kan darra jiraatu sanaan. Madda jinniis insii argaman ilmoo namaa arjoomaaf midhaagaa madaala uumamaa angoo fi dandeettii humna rabbii eeree mirgaa fi dirqama adda baasee seeree namaa fi amantii gahee walitti meeshaan biraan turre nashiidaa olitti. Warri Islaamummaa addunyaa facaase, warri Islaamummaa addunyaa badhaase, akka diinii rabbii addunyaa wal gahu, akka diinii rabbiitii fi addunyaa ragaa bahu, walaloof nashiidaan ummata barsiisan, nashiidaan utubaa dhugaa agarsiisan. Yaa ilmaan waa guutuu ilmaan jarrabbaa gadaa, ilmaan taaddasaa birroo yaa ilmaan hayilee fidaa, kabrummaa duruu dinne harrallee dinnee fidaa. Bilisummaa eenyutu manatti namaa fidaa, kalee saarsanas kennaa rasaasa barbaada. Geejjiba quraanaa fadiisa milchiisu, hidhannoo beekumsaaf quraan hidhachiisu, laaffisee salphisee beekumsa gadafee, ka ofitti tawatee namaa galchuu dafee, dhaamsa olumaa'otaa karaabsu kan hiru, wanti akka nashiidaa hin jiraatu hin jiru. Rasaasni akka roobaatti nutti roobuus baradaa, gootonni kallee qofan tole hin jenne abadane. Osana sagenne gaddani abbaan nurraa fixanii maayyate hummaani nu gargaari humna kan kee hundarra jaalu sanaani. Atolaan oolan nashiidaan toltuudha, kan ittiin lolan nashiidaan loltuudha. Dawaa dhuka dhugaa dhugeessu lallabee humna islaamummaa ijaaru ol qabee. Nashiidaan aartiidha kan dhugaa dhugeessu, nashiidaan nattiidha ka diinii urgeessu, ka walitti fide obbolummaa haqaa. Nashiidan aartiidha nashiidan kalaqa. Gegeerra raaseenuudhaa barka irbooraan qabu. Gabrummaan garbootaatiin salaalamnuun qallabu. Gurra sabboontotaati kaan itti lallabu. Isaan qaamaa qalbiin diiniidhaan kuulame. Isaan ol baasanii mul'isan dandeettii. Isaan nashiidaadhaan argatan dhageettii. Keessaa seenaa tokko. Yoo qoradhu ulee, qoonni aartiif diinii qomasaa irra bulee, kagaraa naraase akka raayyaa sanaa, Ustaaz Kamaal Heebboo arge jaarraa kana. Haga yoomni bittanuu sooraan osoo afaan nu gubu, sunni nu gaddiisanii fooniin nu kubo. Akka baala mukatti osoo harjaatu lubbuun du'a sodaadhaan osoo agarroo maaliif jallisne cubbu. Barnoota diinii fi duniyaa otoo baruu gaafa diinni amantiif saba isaa dararu dhugaa ifa baasuuf dhagaa sana cabsee ummata kakaasuuf dhugaa sana labsee akka ittiin lolu aartiidhaan agarraan meeshaan ittiin lolu aartii ta'uu barraan jechoota filatee jechoota tarreessee jechoota mi'aawun walaloo barreessee nashiidaan hojjete albaamni jalqabaa dhandhama nashiidaan biraan qabne qaba. Angoo fi dandeettii rabbii dhugoomsuudhaan arjoomaa fi jabuu rabbii ifoomsuudhaan quraanaaf hadiisa qalbii keessa of kaa'ee quraanaaf hadiisaan qalbii ofii faayee daandii nabii rabbii sanatti hiriiruun dhaamsa nabii rabbii hojiitti jijjiiruun gootota Oromoof jecha jiruu dhaban gootota ofii dhumaa Oromoo dhaqqaban ifatti lallabee ol baaseera maqaa ragaaf nashiidaa isaa dhageeffadhaa dhaqa. Osoo garaa nu gubu argaa beekaa afaan qabannaani nu gargaaree humna kan kee hundarra jaalu sanaani. Si kadhanne si qabanne si tirkanne yaa Rahmaani nu gargaaree humna kan kee hundarra jaalu sanaani. Addaa sirni durii hubatee gubataa dhama itti godhee qaqqabee dubbataa hanga wayyaanee wayaa mul'atutti hanga durraa buutee duutee dhokatutti waan jirri dhugoote sodaa malee ibsaa qabsaa'u cinatti hamilee isaa cibsaa galii albaama isaa sanirraa argate 200,000 ummataaf darbatee ummata buqqa'ee fi dhaqqabeera birriin ilma ummataa ta'ee argameera sirriin. Jabeenyi keetun tajaala yaa Ilaahi
furtuu furmaata addunyaa harka nu kaayee nutti kennina. ما شاء الله أستاذ جزاكم الله خيرا هدوتك أنا مدي ولا أمان يافر اللي أقلت ومو نشيداتنا ولا لو تنا كيست غافا وقا لما دور نتفكا غافا وازني كي نبوك سيدي تكو إبساتو تاني سيدي سنلي وان إبساميسان هم ديو أواسا كي نبوك أكا صدقتان دقين يدره مي وان سنرى إن شاء الله كرا قبابيناتي إن شاء الله yeroo ma jalqabaatu yeroo jalqabnu rispoonsara tokko malee akkuma siin jedhe san hojii fakkeenya uummatallee ta'u hojjannee bifa saniin yoo galaanaa gaaroomaa ta'e malee artistoonni ijoollemmaan sirba afaan Oromoo dalaganiyyuu istaadiyeemii irratti sagantaa agas ga'u qopheessanii hin beekan. Sagantaa guddaa qopheessanii naannoo Oromiyaa irra namni sagantaa irratti argamin hin jiru. Godina Baalee silaa aanaaleen hundi dhufanii irratti argamanii sargii guyyaa meeqaatiif ture seeta yeroo san keessatti yeroo namni waluu gahuun nama sodaachisu keessatti gara waajjiraatiin illee waan hundaa heeyyama baafnee xumurree waan garii beeyi taa'ati hammaatullee rabbi yoo itti kadhatte rabbiin sii laaffisa. Baasii yoo xiqqaate sabba walakkaa miliyoonaan ta'a baasimman yeroo sun hojjennu laali aanaalee jiran kan hundaa nyaata isaanii dhugaatii waan hunda dandeenye nama achirratti argame sagantaa akka isaan eegawannoo jennee achirraas bu'aa argate baasiin keessaa bahee alhamdulillah uummata keenyatti arjoomnee jirra koree gaafa san sagantaa isa waliin hojjennee bitaane. akkas ture. ما شاء الله والله حقيقة وانا جايباتي يعني نمني كينيا نمني علمائي دعوة قفا يوكا ما حواس قفا برسيسو سوينتا نقاف حواسني كينيا ركتي قافا سبني كينيا ركوري رقه akkuma yeroo kaanii duratti deemu gara kennataan illee ta'ee gara hawaasa gargaaruutiin ta'ee duratti akka jiru ulamaan keenya nu argisiisaa jirtanii rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isinirraa haa qeebalu. Dhugatti hedduu namatti tola. Nashiidaa gama ammaa baaftaniititti yoo as deebine inshaallah mee hagam tura laatan dudha qabuudhaaf yuutuub illee ni qabdanii ustaaz Kamaal Hebboo jedhaa linkii keessan as jala isiniif kenna hawaasaaf kenna inshaallah. Nashiidaan tun hagam turtee dhufte inshaallah mee izni rabbi. Beeyta namtichi mucayyoo fuudhuu barbaadeeti. Dhufe suufaa gorfee jedhaniin beekamaadha naannoo arsii kennaa kanatti namtichi kun baay'ee nama hayyuu yoo seenaa isaa sitti manatiin quufne hayyuu suufaa jedhaniin haadha mana isaati gaafa isii fuudhu dhufee waa gaafate abbee eessa deemee jedheen jennaan dubbii ambaa dubbatuu deemee jetteen jennaan hagami galaree jennaan yoo makkala waliin qore hin tura yoo hayyuu waliin qore ammaa galaa jetteen haatee hoo jennaan qoraan cabsuu deemtee jetteen hagami galti jennaan yoo muraa bal'ifte ammaa galti yoo muraa xiqqeessiteen turti jetteen akkas yoo isin chaanaalii kana sabiskiraayib gootanii chaanaalii kana guddiftanii baasima nutti baafne kana gara fuulduratti hamilee keenya jajjabeessitanii nashiidaa borullee isinii gadhiifna. Har'aa miti. Maashaallah hedduu takka waan bareedaadha. Gama yuutuubii isaaniitiin dhageeffachuullee ni danda'a hawaasni keenyallee dhugatti yaani ustaazota keenya ta'ee munashidoota ta'ee nashiidaallee firii mallaqa ofiitiin baasanii mallaquma ofiitiin hawaasa biraanillee kahanii akkasittuu wannummaan isaan irraa argatanii jiru waan nama ajaa'ibsiisudha.
nuti ammoo hawaasni keenya yuutuubii isaan baratanii jedhan yuutuubii isaanillee dhaydee sabskiraayib gochuu fi ammallee yuutuubii isaanii irraa viidiyoo adda addaa gadi buusnee gama sooshaal miidiyaa irra facaasuu hamma san irra linkii san gama feesbuukaati irratti gama sooshaal miidiyaa adda addaati irratti facaasuutu isaanillee fayyada malee akkuma amma isaan jedhan kana viidiyoo kilippii takka hojjechuudhaaf kan daqiiqaa 5 daqiiqaa 6 qarshii Itoophiyaa birrii meeqa akka inni fitu namni hundinuu herega keessa galchuu danda'a. Waan kana ammoo munashidoonni keenya ispoonsaran qabanii namni bira dhaabbatee mallaqa irraa danda'ee irraa cufee waan silaa isaan barbaachisu hunda irraa cufee isaan bira dhaabbatu hin qabanii kan gara caala immoo nama gaddisiisu eega isaan waan kana hunda bitanii ifaajee ji'a meeqaa ifaajee sagalee itti cinqamu walaloo itti cinqamu kan hunda eega isaan geessan hawaasni keenya kana malaafatti Facebook YouTube irraa daqiiqaa 5 osoo hin gahiin irratti buusnee wal keessa raabsine tokkoffaa hamilee ustaazoti keenyaallee sheekotii munashidoota keenyaallee cabsuu ta'a wanti akkasii bareedaadhaa miti. Inshaallah munashida keenyas Rabbi subhaanahu wa ta'ala bakkaan haa gayu mee jidduudhaan inshaallah nashidaa teessan keessaa kan gama da'waa adda addaa tan qura'aanaattu jira akkasuma kan dhaamsa dubartiidhaaf dhaamtantu jira mee keessaa tan feetan nu affeera inshaallah. Wansi ajaa'ibu beeyta Ayyee yeroo hedduu in hojjedhaan waan hojjedhe kanayyuu waan akkanaa hojjetteertaa jedhee yoo namni deebisee na gaafatu of gaafadhu takka gana wanni kun hojiin kun kiyya moo kiyyaa miti in hojjedha malee hojii kanaaf xiyyeeffannoo kennuu dhabu irraa jechuudha. ayyee Kanaaf amma mee tana keessa jettee yeroo ati na gaafattu ayyee ana ammoo yeroo xiqqoo kanatti deebi'ee of gaafadhu deebii argachuu dhabuu danda'a ofirraa beeka. Garuu amma zamana irraa kana sabboonummaa keessa waan jirruuf waa'ee sabboonummaa kana faata namni keessa osoo na gaafatte yaga tokko yaadachuu danda'a. Oobaa tama keessaa isinitti tama keessaa sammuu qabdan hawaasaaf fira inshaallah abshir. Haa ta'u Qur'aana yaa Qur'aana kalaama mootii olaanaa si qabannee karba baanaa si barannee tokko taanaa Rabbi fedhee haa jabaannu milkiinarraatu wal faanaa isii tana yeroo sani harannaa bulluti achi musarraa galee achi ture. Ayyee An beeytaa hojii aartii kana kan itti fayyadamu akka namni hojii tokko hojjetee piroomooshinii baasu yeroo maraa hojii hojjedhee piroomooshinii baasa hojii san hojjedhee ka'ee waan saniin beeksisu hojjedha. ayyee Yeroo sanii madrasaa ijaarra turre achitti lafa madrasaa qabnee waan hundaan achirratti kaan hojjette raayyaa fa'aa sagantaa sanirra affeerree turre sanii labbaa milkii fa'aa sagantaa guddaadha yoo xiqqaate mallaqaa naannoo 300 jala guurre madrasaan garuu naannoon ummanni naannoon baay'inni namaa xiqqaadha baay'inni namaa naannoo kan jiraatu. ayyee Saniif yeroo sanii hojjedhe isii kana madrasaan sun ammoo madrasaa qura'aanaa turte yeroo sanii. maashaallah. Saniif yaadadha hojiillee beeyta akka dubbatte qofaa miti gochaaf jechi yoo wal faana deeme yeroo kamuu namillee atillee hin dagattu beeyta. Dhugaa akkasi. Maashaallah waan bareedaadha rabbi isinirraa jaallatu inshaallah albama keessan haara yaallee yeroo gabaabaa keessatti akka nu bira gahu abdii qabna yuutuubii keessanillee inshaallah maashaallah kaliyaasittiyyuu nama hedduutu sabskiraayib godhee nashidaa haaraa irratti wanni akkana aadaa nuuf ta'uu qaba mee dhaamsa qabdan inshaallah obboleeyyan keessanii dhaamaati akkasit jenna inshaallah. Dhaamsi dhaamolee waan goone dhaamsi nama jiruu ka du'e waan goone jetti haa ta'u namni hiree carraa waa dubbachuu argatee nama dura bahee waa haasa'e malee waa beekaafi miti. Haa ta'u amma akka Alii Birraa barnoota ammas barnoota jedhe san wanni an dhaamu uummata keenyaaf sabboonummaa ammas sabboonummaa
sabboonummaa ammas sabboonummaa ka biyya alaa jirtanilleen ka biyya keessa jirtanilleen akkuma kalee ammallee sabboonummaa keenya biyya keenya irratti amantii keenya irratti waa maraanuu beeytaa dur beeytaa gizeenu ijoollee yoo ala ijoollee waltumnu gallee warratti hin sodaanna beeyta yoo dandeenye ufumarraa baafnee galla yoo dadhabnellee gadhiima cal'ifna malee hin dubbinnu gallee maal ati harkaa bachoo qabdaan hin jedhan ati bayyaan qabdu kun ijoollee daa'ima himattuuf jedhama ufirraan dhooftu ati harkaa bachoo qabdaa jedhan akkas bachoo beeyta hin beeku kanaafuu nama kenna gizima mara diinni dhufe qe'ee isaatti isa boochisuu hin qabu akkas dhugaa wallaahi tokko ta'uu qabaa biyya isaa irratti falmachuu qaba harka kennuu hin qabu yeroo kamittuu jechuudha sobamuu hin qabu sabboonummaa ammas sabboonummaa jabaadha isiniin jenna tole inshallah iddoo galatoomaa jazaakumullahu khairan inshallah obboleeyyan keenya viidiyoo tanallee obboleeyyan keessaniif sheer godhaati nashiidaan ustaaz Kamaal Heebboodhaa yoo rabbiin jedhe yeroo gabaabaa keessatti isin bira geetti yuutuubii isaaniillee linkillee jalatti isinii barreessina kallattiidhaan ammoo Kamaal Heebboo ofishaal jedha achirratti viidiyoo isaan gadi dhiisan hundayyuu kallattiidhaan dhageeffachuu dandeessanii rabbi subhaanahu wa ta'ala isinirraa jaallatu isinillee rabbiin umrii haa dheeressu umriin keessan faaya isinii haa ta'u inshallah waan hojjetta rabbi subhaanahu wa ta'ala isinirraa haa qeebalu nutis isin bira jirraa hamma dandeenyeen waan dandeettii teenyaatiin isin gargaara yoo rabbiin jedhee jajjabaadhaa itti fufaa isin jennu ustaaz inshallah jabaadhaa isinilleen galatooma hawaasni keenya ka biyya jirtaniif ka biyya alaa jirtanilleen jabaadhaa inshallah umriin dheerina rizqiin bal'inna biyya teenya irratti rabbi abbaa biyyaa haa godhu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا بليان كينيا قالتوا ماتي جزاكم الله خيرا إن شاء الله أستاذ كينيا استدعاء يقولان من رب سبحانه وتعالى نعمل كيسو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.